Kun raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa facaasaa jimaata fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'a 6 PM yookiin akka warra Esterneetitti sa'a 12 PM tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyan alatti karaa toora YouTube Agency tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Agency burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo. Akkam jirtu hordoftootaaf dhaggeeffattoonni raadiyoo burqaa oduu har'a gurraan dhala lama raadiyoo burqaa oduurraa oduu isinitti himaa an urjii sabaati. Oduu injifannoo waraana bilisummaa Oromootiin jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii jalatti kutaa waraanaa baha Oromiyaatti ajajaa waboo zoonii Harargee lixaa ona Ancaar keessatti tarkaanfii waboon humna raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhateen 21 du'aan 7 madeessuun adabee 2 harkaan qabeera. Gama meeshaan kilaashii 30 bireena 1 sinaayipera 2 raadiyoo quunnamtii 2 gumbii yookaan kasnaa 10 rasaasa meeshaalee gosa adda addaa baay'ee hiikkachuu beeksiseera. Achuma baha Oromiyaa lixa Harargee ona Ciroo keessatti waboon waraana Abiyyi Ahimad adabeera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa gaafa Amajjii 29 bara 2025 tarkaanfii laaleessaa waraana bilchiginaa irratti lixa Harargee ona Ciroo Araddaa Taffeetiitti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota bilchiginaa irraa 14 ajjeesee 19 madeessee jira. Guyyuma kana ona Ciroo Araddaa Sheek Adam daandii konkolaataa irratti humna diinaa lola sanaaf dirmachuu deemtu haxxeetti dhuun 2 ajjeesee 3 madeessuun qawwee AKM 1 fi piistoo 1 hoogganaa humna farra riphee lolaa irraa hiikkachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii zoonii bahaa beeksise. Oduma wal fakkaatuun godina Gujii ona Waadaraa keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii lukkeelee diinaa du'aaf madoon adabuu beeksise. Amajjii 31 bara 2025 godina Gujii bahaa ona Waadaraa keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo lukkeelee diinaa dhukkeerraa kaasuun du'aaf madoon adabuu ajajaa waboo waliigalaa idilee ifattii beeksisee jira. Waboon zoonii madda albuudaa Cibraan Odaa Adoolaa ganda Daraaraa jedhamutti guyyaa dheengaddaa nama itti seenuun loltoota sirnichaa raayyaa ittisa biyyaa hawaasa nagaa dararuuf bobbaafamtee haxxee hidhuun battalatti loltuu 2 ajjeesee 3 madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu ajajaan waboo bakkichaa beeksisee jira. Akkasumas waboon godina Gujii lixaa ona Qarcaa keessatti waraana PP irratti tarkaanfii fudhateen hedduu du'aan adabuun baay'ee madoo cimaaf saaxiluu beeksise. Haaluma wal fakkaatuun irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaa ona Qarcaa ganda Galeessa Sookkeetti Amajjii 30 itti cabsuun waraana raayyaa ittisa biyyaa kan bulchiinsa magaalaa Sookkee keessa fattee uummata saamaa turte irratti tarkaanfii laaleessaa fudhachuun 5 battalatti yoo ajjeesu 3 madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Yeroodhuma wal fakkaataatti onuma Qarcaa ganda Sukkee Ciggaa seenuun tarkaanfii farra riphee lolaa abbaa irree irratti fudhateen kilaashii AKM 1 fi hidhannoo 2 irraa hiikee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii zoonii Gujii beeksise. Oduudhuma wal fakkaatuun irreef gaachanni sabaa waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii keessatti diina uummata nagaa hiraarsaa turte adabeera. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana Abiyyi Ahimad maqaa duula cichoomina kaayyoo fashalsina jedhuun bobbaate uummata nagaa hiraarsaa turte Amajjii 31 aanaa Heeban Arsii ganda Amba Gooda Sadee keessatti rasaasaan akaa'ee loltoota sirna nam-tokkee tiksuuf dhamaatu 12 battalatti irraa ajjeesuun 8 madoon adabee gara magaalaatti uummatarraa deebiseera. Akkasumas ajajaa waboo zoonii kibba bahaa Oromiyaa waboon humna raayyaa ittisa biyyaa irratti birgeedii Nadhii Gammadaa Cibraa Hambaa Aanolee ona Siree bakka addaa Biiqqaa jedhamutti tarkaanfii laaleessaa fudhateen humna diinaa 5 du'aan 9 madoon yoo adabu gama meeshaan sinaappeera 1 AKM 1 hidhannoo guutuu waliin bilbila harkaa 3 waraqaa eenyummaa 9 galmee yaadannoo 3 irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii zoonii kibba bahaa Arsii lixaa
beeksiseera. Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii jalatti kutaa waraanaa giddugaleessa Oromiyaatti ajajaa waboo zoonii Arsadee Shawaa Kibba Lixaatti waboon humna raayyaa ittisa biyyaa irratti ona qarsaa maalimaatti tarkaanfii laalessaa fudhateen meeshaa lolaa kilaashii AK-25 gumbii yookaan kaartaa kilaashii 10 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuun loltoota bilchiginnaarraa 18 biyyootti dabalee 7 madoon 2 booji'uun injifannoo boonsaa galmeessuu beeksise. Kana malees aanaa Liiban Cuqqaalaa bakka addaa Wajaduree jedhamu keessatti seenuun diina kaampii ari'ee bakka qubsuma ishees to'achuu beeksiseera. Giddugaleessuma Oromiyaa godina Baha Shaggar aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Gogeetti Gooroo fi Bishooftuu gidduutti tarkaanfii haxxee hidhuun waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti taasifameen du'aaf madoon adabeera. Tarkaanfii fudhate kanaanis qawwee kilaashii AK-5 hidhannoo waliin hiikkachuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jiraachuu ajajaan waboo zoonii Arsadee Shawaa Kibba Lixaa beeksiseera. Aarii waboon tarkaanfii irratti fudhate kanaan kan ka'e magaalaa Adulaalaa hanga Bishooftuutti nama argitu hunda rukutaa madooshee gara hospitaala Bishooftuutti geeffataa akka turte maddeen keenya raadiyoo burqaa oduuf himanii jiru. Godina Lixa Shaggar ona Baakkoo Tibbee keessatti torban darbe waraanni mootummaa horii qeerroo bilisummaa Oromootu sibira jira jechuun nama maqaan isaa Abbuu Tarfaa jedhamu jalaa loon 16 jalaa ooffatanii deemaniiru. Aanaadhuma Baakkoo Tibbee fi Iluu Galaan keessatti maqaa kaffaltii Gibraanis saamichi kun hammaachuun afaan qawweetti qabanii nama tokkorraa gadaanaa qarshii 9,000 fi olaanaa ammoo hanga qarshii 15,500tti saamaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Kana malees gandoota baadiyyaa aanota kanneenirraa hawaasni hanga gara magaalaa Baakkoo fi Ijaajjii deemanii gatii kottee jechuun nama tokkorraa qarshii 200 fudhachaa jiraachuu fi kellaa loon itti gurguramutti gurguratanis yoo hin gurguranis kaffaltii seera duraa qarshii 200 ture yeroo ammaa kana qarshii 600 galchanii hawaasa dararaa jiraachuu maddeen keenya raadiyoo burqaa oduuf himanii jiru. Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii kutaa waraana dhiha Oromiyaa jalatti ajajaa waboo idilee zoonii lixaatti waboon humna raayyaa ittisa biyyaa irratti magaalaa Biilaa fi Najjoo gidduutti tarkaanfii humna raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhateen 12 ajjeesee bireena 1 booji'uu beeksisee jira. Akka odeessi achi beenu qaqqabetti ammallee lolli itti fufee jira. Akkasumas zooniin lixaa Iluu Abbaa Booraa ona Daarimuutti tarkaanfii fudhateen BKM2 fi AK-50 ol dugda diinaarraa buusuun dhuunfateera. Irreefi gaachanni uummata Oromoo itti fufiinsa duula cichoomina kaayyoon amajji 31 ganama bariin godina Iluu Abbaa Booraa bulchiinsa magaalaa Beennaa lammaffaa tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessisuu ibsee jira. Gama meeshaan raayyaa ittisa biyyaarraa bireena 1 fi kilaashii AKM hedduu irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godheera. Akkasumas achuma Iluu Abbaa Booraa ona Daarimuutti tarkaanfii fudhateen BKM2 fi AK-50 ol dugda diinaarraa buusuun dhuunfachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii zoonii Iluu Abbaa Booraa beeksiseera. Oduu biraan giddugala Oromiyaa Shaggar Lixaa ona Meettaa Walqixxee magaalaa Walqixxee ganda Roogee Eelaatti waraanni PP ajjechaasuu kanneessaa daa'ima Simboo Biraanuu Baqqalaa irratti raawwachuutu dhagahame. Akka kanaan waraanni PP yakka namoomaa ajjechaasuu kanneessaa daa'ima ol guddattuu ganna 10 hin guunne Simboo Biraanuu irratti raawwataniin gudeedanii ajjeesanii waan of ajjeeste fakkeessuun reeffa ishee hadaan mukatti fannisanii akka biraa deeman maddeen raadiyoo burqaa oduuf ifoomsaniiru. Taateen kun sadarkaa nama dhuunfaatti osoo hin taane sadarkaa mootummaa biyya bulchuutti raawwatame kan jedhan maddeen qaama biyyan eega jedhutu daa'ima kichuu irratti gochaa cigaasisaa kana raawwatee jedhan. Gochi kun gocha sanyii balleessuu akkasumas immoo quucarsuun ilaalama. Simboon yakka dhiifama hin qabne akkasiitu Oromiyaa irratti raawwatame. Simboo irratti taateen raawwatame taatee Oromoota irratti ta'edha. Yakka dhiifama hin qabne ta'ee Oromoo cufaa biratti galmaa'ee ta'a. Waan Meettaa Walqixxeetti ta'e kana qofaas miti. Waggaa 2 dura ilma namaa akka qotiyyootti walitti camadanii ittiin lafa qotaniiru. Ammas gochaa cigaasisaa dalaguu itti fufaniiru. Ammas yoo nuti tokkummaan kaanee ofirraa isaan hin adamne araada bara baraa itti ta'ee itti fufeera jechuun jiraattonni yaada isaanii kennataniiru.
Haqa Oromoo. Mirga namoomaa haqa falmannaa Oromoo fi gocha mootummaa Itoophiyaa. Uummanni Oromoo saba guddaa Itoophiyaa keessaa haala itti fufinsaan miidhaa mootummaa jala turan keessaa isa guddaa fi hangafa. Mootummaan Itoophiyaa kan yeroo ammaa mul'ata dimokiraasii fi nageenya waadaa galee garuu mirga namoomaa saba Oromoo irratti sarba jirudha. Miidhaa fi dhiittaa kana ifa gochuuf hawaasa addunyaa beeksisuun gahee Oromoo hundaati. Uummanni Oromoo kan bal'inaan baay'ina uummata Itoophiyaa keessaa dhibbantaa 60 ol ta'an yeroo dheeraaf mirga siyaasaa fi aadaa isaanii dhorkamuu haala hamaa keessa uummata jireenya fi dhabama jidduu jirudha. Sirnoonni mootummaa garaagaraa mirga ofiin of bulchuu Oromoo dhorkuu fi aadaa Oromoo balleessuuf yaalii gochaan wareegama guddaa sabboontota Oromoo wareegama lubbuu qaalii gaafata yeroo ammaa kanas itti fufee jira. Dhiittaa mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaatiin raawwatamu. Mootummaan yeroo ammaa waadaa jijjiiramaa fi sirna dimokiraasii haa labsatu malee gochaa sukkaneessaa fi daran hamaa Oromoo irratti raawwataa jira. Mirgoota namoomaa sarbuu irraa tarkaanfachuun summii idilee addunyaa irratti dhorkaa ta'an qilleensa fayyadamuun haga sanyii duguuggaa sirna adeemsisuudha. Gochoota sirna kana keessaa tokkoffaan hidhaa seeraan alaa. Namoota kumaatamaan lakkaa'aman kanneen akka qabsaa'ota, gaazexeessotaa fi hooggantoota hawaasaa seeraan ala hidhuu fi dararuu. Lammaffaa ajjeechaa seeraan alaa. Humnoonni nageenyaa haleellaa fi ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwachuu. Sadaffaa walabummaa miidiyaa sarbuu. Gaazexeessitoota Oromoo fi miidiyaalee haala ifatii falman doorsisuu fi cuufuu. Afuraffaa buqqa'iinsa fi badii lafaa. Maatiiwwan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman mootummaa fi qabeenya lafaa dhabuudhaan qe'ee isaanii irraa buqqa'an. Falmannaa Oromoo fi hawwii dimokiraasii. Falmiin Oromoo adda bilisummaa Oromoo, qabsaa'ummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo durfamu nagaa fi dimokiraasii buusuu irratti kan fuulleffate yommuu ta'u, sochiin nagaa gaggeeffamu kun gara humna mootummaa hamaa fi dhiittaa mirga namoomaatiin ala hamma sarbama mirgaa waan heddummeessee fi kallattii tooftan qabsoo gaafatu hundumaan falmaan itti fufee jira. Gahee hawaasa addunyaa. Hawaasni addunyaa mirga Oromoo kabachiisuuf gahee isaa baachuu qaba. Gocha kana dhaabuuf tokkoffaan qorannoodhaan haqa saaxiluu, dhaabbilee mirga namoomaa gocha mootummaa qorachuudhaan yakka raawwatame saaxiluu. Lammaffaa mootummaa Itoophiyaa irraa qoqqobbii kaa'uuf ulfina moggaasa mootummaa irraa mulquu yookiin kaasuu. Mootummaan biyyoota alaa fi qaamoleen addunyaa dhiittaa mirga namoomaa dhaabuuf mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhuu qabu. Sadaffaa deeggarsa namoomaa. Namoota buqqaan gargaaruu fi badiinsi ga'aniif deeggarsa taasisuu. Keessattuu uummata Oromoo qeerraa buqqifame beelan dararamaa jiru deeggarsa wal'aansa fayyaa fi nageenya eenyummaa namoomaa bakka barbaachisu hundatti hirmaannaa akka taasifamu waamicha taasisuun murteessaadha. Sadaffaa sagaleen Oromoo ol ka'uu. Miidiyaaleen addunyaa miidhaa saba Oromoo irratti raawwatamu ifa godhanii gabaasu. Miidiyaaleen Oromoo handaara qabatan garee fi namoota dhuunfaa faarsuu fi waliin fiiganii garbummaa miidhama uummata Oromoo dheeressuu caaseffama jaarmiyaa jalatti hammatamuudhaan umurii sirna cunqursaa buqqisuun murteessaa fi barbaachisaadha. Gamtaan Oromoo lubbuu guyyuun wareegamu oolchuurratti gahee olaanaa qabaata. Furmaataaf tarkaanfii fuulduraa. Nagaa fi tasgabbii Oromiyaa fi biyyattiin keessatti fiduuf mariin siyaasaa ifa ta'e garee Oromoo guutummaatti hirmaachisuu fi saffisaan gaggeessuu mootummaan ce'umsaa ijaaramuun murteessaadha. Sirna haqaa fi walqixa ta'een mirgoota namoomaa fi dimokiraasii mirkaneessuu ijaaruu. Hawaasa Oromoo fi gareewwan mirgi isaanii falman irratti dhiittaa gahaa turee fi itti gaafatamummaa uumuu qaama fudhatu addaan baasuu fi ce'umsa sirnaa booda olaantummaa heeraa kallattii itti kabajamuu danda'uu fi mirgoota uummataa fi qaamota hundumaaf qixa dhaabbatu utubuuf marii fi ejjennoo Oromoo barbaachisa. Oromiyaan kan lammiilee Oromooti. Qabsoon Oromoo bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf bilisummaa saboota kabajaadha. Qabsaa'ummaan Oromoo kan haqaa fi mirgaa fida. Addunyaan qabsaa'ota mirga isaanii falman waliin dhaabbachuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa gocha isaa irratti haa dhaabbatu. Dhiittaa mirga namoomaa dhaabaa. Haqa Oromoo
kabajaa jenna. Hundee lammiitiin bara 2025. Kanina reedu guyyaa malee. Walee yaa walaa waltu, namako walee yaa walaa waltu, walee yaa walaa waltu, akkam gootee oolula jalqabdu. Ruba koo yaa jidda, daangaa roggichuma yaa jidda, daangaa roggichuma. Ruba koo kiyyas garaa niide, keetiin tokkichuma kiyyas garaa niide. Cukala robeji, darare margi cukala robeji, darare margi. Ruba bozi va marmaraba, ijana argi ziva marmaraba, ijana argi. Ala la tangala bate latte nubatu, sifat ala laba yadama namilatu, ala la tangala bate latte nubatu. Ala laba yaadama namilatu baadema namilatu. Morma raganna, mormani sirti mormumani. Mormani sirbi mormani. Morma raganna kai morma raganna kai morma raganna kai morma raganna. Yalelo yalelitu, mako yalelo yalelitu, darbina guyyaana sindeebitu. Osoo janna yoo darbe, mako osoo janna yoo darbe, sammadho guyyaan kun yoo sarme. Yalelo yalelitu, mako yalelo yalelitu, darbina guyyaana sindeebitu. Yakametti durba jillee, dhangaa gurraadhiin kaka'u. Yakametti safeeffatu harki fuula, ayyaantitti kennu ga'u. Ruba koo yaa jidda, daangaa roggichuma yaa jidda, daangaa roggichuma. Ruba koo kiyyas garaa niide, keetiin tokkichuma kiyyas garaa niide, keetiin tokkichuma. Ruba koo cukala robeji, darare margi cukala robeji, darare margi. Ruba koo sifa marmaraba, ijana argi sifa marmaraba, ijana argi. Ala la tangala dhiite lafti galgala, wahi na dubbisi siifunke ramagala, ala la tangala dhiite lafti galgala, wahi na dubbisi siifunke ramagala. Morma raganna.